maal gooti gaachumaan yeroo mucaan koo nyaatamu nama nyaate animo akkan dhagayetti nama sadi nama afur jedhaara miti amma kanatti nyaatte qofnittim ilmoo koo dilaanin nyaat tokko kan biraa moo ijoolluma waan nama marte waan natti ijaaramtee arrabaan darbite sana nyaadhu naan jedhe Ammuma moo amma tuqaate na nyaatta ati dandeesse danda'am maaliif ga maal sob daga qorichi harkaan jiru qorichi hori baattee deemta mana ofii ganda kam keessa ganda nuppee asaan Aisha marka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsamboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo isa nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoos haa ta'u ashama harka fuunee kaaba kibba lixa warra jirtan biyya keessaa biyya ala warra jirtan hordoftoota Obsamboo akkam jirtu fayyaa keessanii isinii yaadee baay'ee tokkoon isin yaadeen isiniin jedha nagaa keessanii miti jirtuun isiniin jedha badeen ture badeera babbadaa jira saboona kana maaliif akka ta'e hin beekuun isiniin jedha ofi nageenyi keessan badaadha video kana dursitanii asoo biran tariini like share comment gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha laayikiin keessan koomentiin keessan sheeriin keessan na fayyadan isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaaf akkasumatti naamsee obseen har'a viidiyoo maalii nuuf qabattee dhuftee jechuu dandeessu obseen kan isiniif qabattee dhuftee viidiyoo ajaa'ibaa yoo inni immoo viidiyoo baay'ee tokko nagarrame biyya gandaa keessattis ta'ee biyya halaa keessatti waanta jiru viidiyoo sana wal qabsiisee walirra haasa'uun barbaada jechuudha wal keessa haasa'uun barbaada kanaaf yaani mata dureen kee dhaabbataa miti yoo wantoota tokko jechuu dandeessu ani ajandaa sobaa yoo ta'in waanan ija kiyya harge yoo inni immoo ija kiyya harge yeroo isiniin jedhu jecha nama ta'eef ta'in wanta qabatamaa tokko fidee odeessuun jaaladhu uumama kiyyattiin maaliif namoonni tokko ilaalchi isaan namaaf qaban gadi bu'aa deemaa jechuudha. Nama odeessuun jaaladhu namni immoo wantoota miidiyaa irratti dabarsu hundumayyuu immoo dhugaadha jedhee fudhachuu siin jaaladhu garuu wanta na ajaa'ibe tokkotti jira jechuudha. Viidiyoo kana daarsuudhaan dursa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Viidiyoon kun maalidha yoo jettanii viidiyoo marsaa hawaasaa irra deddeemu tokkoon arge jechuudha. Viidiyoo sana isiniif maxxansaa inni ilaaltu jechuudha. Kan maxxanseen viidiyoo sana wal jalqabarra ooshaa warra ooshaa jechuudha viidiyoo sana innis maalidha yoo jettanii godina Jimmaa keessatti I don't know beeku Jimmaa maal jedhanii gandishiilee waan ta'e jedhanii jiru viidiyoo sana keessatti baay'ee tokko kolfedhu gaa waaqayyoon isiniin jedha maali yoo jettanii namni nama akkamittiin nyaata dur kan hin beeku namni nama akka nyaatu yaani jira ija matuu naamin jedhama maleeyyuu akkasitti yoo haasoftii irraa dubbatte hidhamuu dandeessa. Seerri neeyyamu biyya keenya keessatti jechoota akkasii namarratti darbachuu neeyyamu amma garuu dubartoota sadii miidiyaa kanarratti baasanii naannessanii ilmoo koo nyaadhee hamma jettutti gaa jira namni maaltu ta'aa jira biyya Itoophiyaa keessatti maaltu ta'aa jira jettanii yaaddu namni akkamittiin ilmoo dhale akkamittiin ilmoo dhale nyaata akkamittiin namni nama nyaataan jedhan nama jira akkamittiin nyaata kan bichaana isaa dhugaa waaqayyoon isiniin jedha baay'een sodaadhe yaani dubartiin kuni ishiin tokko jechuudha godina maalii keessatti jette yaani viidiyoo ishee keessatti dhageessanii godina garaagaraa yaani narri fadhes waan ta'eef seeraan ittiin xiyyeeffanne godina isaa Jimma ta'uu nan beekaa I don't know garuu viidiyoo isheen dubbatte keessatti hin argite wantoota isheen dubbatte jechuudha milishaa nyaatanii ta'u ishiin tokko milishaa nyaadhee jette ishiin tokko immoo dursa ilmoo kiyya nyaadhee jette. Ilmoo ishii kana akkamittiin nyaachuu dandeessi? Ammoo waan nyaachuu dandeessaa een gurbaa lakki ammas nyaachuu hin danda'u jette. Akkamittiin nyaattaree jennaan qoricha mana jira jette. Qoricha nan nyaadha. Qoricha kana immoo nama kenneef himaa turte viidiyoo sana keessatti. Ani kan hin jedhe hoo barri dhumaan jedhan gaheera ijaan keenyaan arginee bara durii keessatti wangeelaaf warreen qoraman biyyoota garaagaraa keessatti masaafa qulqulluu keessatti argina waan nyaatan dhabanii ilmoo isaanii osoo hin ta'in jechoota garaagaraa wangeela keessatti iskii garaagaraa keessatti biyya beelaa rukutamte udaan maalii jedhanii udaan waan ta'e kan nyaachaa turan hin beekne kan ilmoo shaffeeltee nyaattes dhageenyeerra. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo itoo waan hundi jiru iwaddade malee wanti nyaatan itoo jiru wanti nyaatan itoo dhabameen namni deebi'ee ilmoo isaa nyaachuu jalqabe yaajoo maal jettu kan dhugaa waaqayyoo dubbachuuf
Ankalee sana argine akka tasaa bilbila fayyadamaan ture kaleessa baay'ee biizii ture. Akkuma beektani akkachi gurratti erfoonii kaawwatanii manaamin jechuun hin jiru. Yaani yeroon hojii hojjedhu hojiidha. Yeroon bilbila kiyya fayyadamu bilbila kiyyan fayyadama jechuudha. Maaliif namni garantaanee itti waan si fudhatuuf. Biidiyoon kun kaleessa gallakkifame natti fakkaata. Ani immoo har'aan argee jechuudha. Nama baay'ee tokko nagarrame. Isarratti uunuu samtiyaan kan nagarrame ijoollotatu jira. Maybe suura sanallee namichi feesii namaa fuula namaa jechuudha. Feesii fuula namaa waxii dinnichaa itti dabalamee bishaan kan qabu. Mucayyoo goddanyaa isaatti ergee ani biyya harbaa waan jirtu natti fakkaata haasaan talitti keessatti waan ta'e akkas sadii akkasirraa fira kiyya jetta maalidha isaanii manaamin jedha lakkii fira kiyya miti goddanyaa jarreen biyya maqaa sana dhaanitu goddanyaa kiyya baay'een ishii jaalladha ruuhii kiyya jette mucayyoon jechuudha yoo naannoo kata ta'e biiduun kan argadarreetti maxxanseen nagarsiisa jechuudha yoo inni dhageessa sagalee isaanii jechuudha garuu suudha namichi jaalala guutuu malee akkanatti immoo gadi hin baasu maaliif ina daba waan ta'eef yuutuubiin kana ina daba jedhee yaada kan maal beeladisi keessa akkasitti fuula namaa feesii nama akkasitti kuchi goote dinnicha itti kukkutte nyaachuuf qopheessite jechuudha. Gooftaa Yesuus kun maal dargaa dhugaa waaqayyoon baay'ee kun nagarrame rabbiifu na akkas inni jennaani lakkii ani isaan irraa waan qabu biyyum sana yoo inni immoo iddoo ishiin maqaa dhoofte sana naannoo ishiin maqaa dhoofte sanayyoo ijoollum sanayyoo duri baay'een jaaladha itti mucayyoon baay'een jaaladha garuu amma bilookii godhee fideera garuu intala ishii kana bilookiin goonee baay'een ishii jaaladha akkuma si jaaladhutti jennaani lubbuu kiyya jiraachuun barbaada ana sajjeestee si sajjeesteetti nuti lachuu duunee jirra lubbuu keenya oolchi mucayyoo kana bilookii godhii jedhaanii jechuudha mucaan egaa namni amma bakka an dhugaa waaqayyoon isin jedha nama akkamittiin wala manii akka jiraatu naagalaan jiru namni nagaan amiitoon qabaatiin akkamitti qorichaa dhala namaa nyaata akkamitti maarraa jenaan jedhin gooftaa kun dhugaa waaqayyoon isin jedha waan kana maal jettee naani jedhini innaa ijoolleen jimmiyettanii namootatti dhiyaatanii adaraa waaqayyoo of eeggadha annuma barittiin baratti waan ta'e ta'anii barittiin baruma dhumaati bara dhumaa keessa waaqayyo isin hin balleessi waaqayyo nu balleessi naraara nuuf haa godhu lubbuun dhala namaa tasa badaa jirti kana qofa miti namni dhalasaa waan laatuuf waan baasuuf qansira ganamaaf galgala biyya Itoophiyaa keessatti dhagaa baatee guyyaa guutuu hojjete ji'aan 1,300 1,500 nyaatee dhalasaa jiraachisa inni kaan immoo ilmoo isaa nyaachuuf qoricha akkamitti fayyadama maali kun fallinni kun maanni wanti ta'aa jiru in baay'ee tokko nagarrame milishaan nyaatame maana ajansiinaan maaliif yaani hojii isaati itoo qawweenis du'e wayyaaf garuu nama nyaatamu irra qawween du'e baduusaa wayyu garuu kun nama nyaatame jechuudha ani sanan nama nyaatamu miti kan naqube akkamitti ilmoon haadha miixatte ilmoo dhalte akkamitti haati nyaatti akkamitti amma moo rakkatte afuura kanaaf amma moo bitamte birri meeqa kennaniifi xiqqoo kan immoo ishee nyaattu ijoolleen aarsitee fi ijoollee wantoota hin taane naan jette nyaadhaa jette viidiyoo ishee keessatti wayne duuta baa'uu fi booda kolfa jedhanii ijoo banneerra maal matti teenyaa dhugaa waaqayyoon isin kun baay'ee ulfaata mee hundumtu akka amantii keessanitti biyya Itoophiyaa kana du'aa godha warreen amantii musliimaa du'aa godha warreen amantii kiristaanaa calli'a waaqayyoon kadhadha biyya Itoophiyaa gara ishenitti deemtu beekamu dhugaa waaqayyoon jedha haalli nageenyaa asiin qawweel wal nyaata wal ajjeesa inni kaan qorichaan ilmoo of jalatti nyaata biyya nyaachaa jira daa'ima nyaachaa jira inni kaan daa'ima gata itoo waan baqa jira miti lubbuu kee waan si jiraachisu ani yeroo baay'ee nan dubbadha lubbuu kee waan si jiraachisu hin dhabdu ilmoo kee waan si jiraachisu hin dhabdu amma fakkeenyaaf naannawaan jiraadhu keessatti namni harka qalleeyyiin jira namni xiqqoo shoomaan jenne jira aftaamillee jedhamu baatu jechuudha garuu ilmoon ishiisaa isa qabeenya qabu caala nyaattee jiraatti uffannaan itti hannasu malee qoonqoo ishiitti ittiin badu haadha waan taateef asii fachi kaatti
ilmooshiitiif ifatamti, tuffatamti, rukutamti. Garuu namoonni tokko midiri akkamittiin akka yaadan naa galaan jiru. Inni gaan ilmoo isaa guddisuuf idimee isaa guutuu otoo hojjetu otoo dadhabu otoo guyyaa gaafa tokko uffa jedhee hin ciisi algaa gaarii irra otoo hin ciisi buddeena gaarii otoo nyaati teessoo gaarii irra otoo hin taa'in mana gaarii keessa otoo hin jiraatin lubbuu isaa iddootu darba. Itoo ilmoo kiyya irratti naa darba jedhee ilmoon kiyya bilbala namaarra hin dhaabbatiin jedhee ilmoo kiyya hin gatu jedhee kan itti hojjetu. Garuu amma waan argaa jirru isa durii miti ijooko isa durii miti inni durii afe bakka ilmoon haadha irratti kaati abbaan bakka midiri waan isin hin jedhu beeku dhugaa waaqayyoon jedha. Ani waan akkasiillee haasa'uun jaalladha miidiyaa keerra yerrattiin waan biyya nama jibbisiisu inni immoo biyya kanatti akkamittiin galaa nama jechiisu haasa'uun fedhu. Maaliif anis nan beeka waan ta'eef madaan qaba waan ta'eef yeroon achi jiru ijoollota miidiyaa akkasii dabarsan baay'een itti ta'a baay'eetu ofii isaaniitii achi taa'anii jedha. Garuu kanaaf waan akkasii dabarsuun barbaadu. Yeroo tokko immoo barumsa isiniif ta'a jedhee wantoota akkasii keessa fiddaa jechuudha. Maaliif namni tokko wanta yaani jira miti wanta qoosaa yookiin immoo wantoota nama bashannansiisutu dubbatu wantoota nama fayyadu tokko lama yoo namatti hime nama barbaachisa jechuudha. Kanaaf obbolootan kiyya barichi baay'ee ulfaata. Nama taasiftan adda baafadha. Eenyu faana akka galtan adda baafadha. An biyyuma gandaa keessattuu gammatoon biyya gandaa sana jiraadhee kana dhaga'e ana shuma faana galuu nama maal lasoom lammiinuma Itoophiyaa taate kan faana hojjedhu namaan namni nagaan kun qoricha fudhate nama nyaachuu jammare mataa nama affeelee nyaata kun. Kanaaf of eeggannoo godhaan isiniin jedha viidiyoo sana saniif maxxachaa viidiyoon guyyoo isinitti tole laayik sheer godha. Mucayyoon tokko asumaan leensaan eessa baddeenaan jettee turte obboleetti kiyya. Leensaan jirti garuu waayifaa ishiitu cufate jechuudha. Waayifaa biraa kenneefiin ture waayifaan sun jalaa cufate maaliif akka ta'e hin beekuun siin jedha. Waayifaatu jalaa cufate malee umaan taanee bilbilaan wal quba qabnaan siin jedha nagaa ishiitii galata waaqayyoo ijoollee ishii jiru hundumtuu jiru siin jedha. Viidiyoon guyyoo isinitti tole yoo immoo asaanaa isaa keessatti dogoggoroo jiraate dhiifama naaf godhaan isiniin jedha. Nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Shaaloon viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Eebbifamaa. Egaa nageenya keenyaaf jecha sodaannee waaqa qulqulleeffachuuchi jira. Mee sagalee kana walumaan dhaggeeffannu maaltu jirame? Barana maal gootu dedoodha naan jettee turte waati dedoo taate jechuun utuma wal jaallannu gaa maal goona reyaan jaalala dura lubbuu koo dursa waan ta'eef rooma dedoo qabda moo akkamii meenatti mi barana maal koo dedoodha naan jette maaltu dedoodha maal koo dedoodha naan jette ofii rooma dedoo qabaatte jechuun oo lubbuun jiraanne wal jaallana waan ta'eef utuma lubbuun jiru adda ba'uu keenya wayyaanatti mi. Ani beektaani dedoo toon taane godeenyaa koo akka ruuyitiin jaalladhu godeenyaa shamarranii dedoodha. Angasini mucaa sana baay'een jaalladha akkansi jaalladhutiin jaalladhaan beektaa godeenyaa koodha nuti dedoo irraa hara gadiiti dedoo miti nuti kanumaaf maa yoo dhufte si nyaanna rakkoo qaba. Lubbuu lama itti dhabnaa reetis duuteenis du'aare godeenyaan kee gadedoo taateen asii galaafatteetti jedhe kanu lammanuu duun irree dhiqa. Eessatti miliqna ree miliquun dirqama godeenyaa keessana har'a booda bilookii diletii godhii ittiin rabbi lubbuu keenya nu hambisee wanaan nu ga'e rabbiin galateeffannaa. Godeenyaa keessanas bilooki jaalala isii adda kuti jaalala dura lubbuutu dursa isin amma lubbuun kee badaa jira jechuudha isa godeenyaa innaan illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun amma bilooki jabaadhuutii lubbuu keetiifis lubbuu kootiifis an sodaadheera. Kunoo amma deemetaniin bilooka ani yoo sodaadhaan jira beektaa waan amma deemaaru argeetanii ani of sodaadhaan jiran kan keetiif kan koomiti lubbuu koo qofaaf sodaadhaan jira lama taanii mudhabamurra bilookii hudduu sittiin qabsiisa kalaas. Milishaa saqawwee qabuyyuu nyaataniyyee hin ajjeesaniyyee anaaf siisa kana immoo karaarraa dabsanii wayittiin hunda bal'ii saqawwee qabuyyuun sodaatanii. Bari aniyyuu isa argee sodaadheetanii warruma dedoo kan jedhamu hunda ergate manatti himte kaatee bilookeera hunduma jiraayyuu kalaas firoomuma jiraayyuu dhaabeera anis hin jedhabbo.